كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أمتك إنك بجمو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. qophii haarawaa isinii qabannee dhufne jirra. qophiin har'aan tanaa mata dureen isii maal jetti? limaadhaa taddakhin, maaliif sijaaraa aarsita? Gaafii dubbii ajaa'ibaati, mata duree addaati. maaliif sijaaraa aarsita? rakkina isiiti haasa'uudhaa deemne ni gaafatta. gaafiidha nama tokko ka ibidda kana nyaatu, ka waan kana afuufu. limaadhaa taddakhin, aboo naman maaliif sijaaraa dhuyta? maaliif qoroondee aarsita? gaafiidha. wanni tun balaa dargaggoota hedduu wal geesse, ummata hedduu harkaa qabdu, taakka ibiddaa gaara seenetti yoo citaa seenetti babal'achaa deemaa jirtu jechuudha. rakkoo isii bal'inaan laallaa turtiin teeysan nu wajji haa taatu. فإن التدخين وباء خطير والشر مستطير وبلاء مدمر. ibidda afuufuun kun, sijaaraa aarsuun kun balaa beekamtuu, dhukkuba walgayaa hamtuu facaatee jirtu ta ummata walgaysa irraa jechuudha. ta ummata diidu, ta nama diidu, ta fayyaa namaa diidu jechuudha. وقد وقع في شركه فئام من الناس وكثير من أولئك يملكون قلوبا حية وعواطفا للإسلام قوية إلا أنهم بلوا بالتدخين. نما غاري كعبادة قل كجماعة ران دبم كوان كان أفوف غرتايك نما ديني فيات توكو توكو نما وان كان أفوف كيس كسجارة أرسويج نما عبادة جبيسو جرايج صرف الجيس سياديس نمي كن دي ربي تركا قب أكمت وان فوكتو تنا مكرمي يادتشيسون قب برسيسون قب حركا لفكاون قب وان كان وانجو هندي نما اتيادو برباچيسا jechuudha. nama iimaana jabaa qabu ka waan kanaaf ufuuf jiru, nama ibaadaaf yeroo hunda masjidaan dhabamu ka ibidda kana nyaatu jira. isinii galtee dubbiin maal ta'e duuba namni kun ni kufe jechuudha. sakaallaa haraaraa keessatti kufe jechuudha. haada sakaalamee hidhame ka fakkaatu jechuudha. miila jalaa dhoowwittee sijaaraan isii keessa kufe jechuudha. ka'uu dadhabe, dhiisuu dadhabe, as deebi'uu dadhabe, sirraa'uu dadhabe. kanaaf wal'aansa barbaachisa. akka hawaasaatti tawciyaa mujtamaa, hawaasa tiisuu, hawaasa eeguu, hawaasa kunuunsuutu dirqama waajiba tahaa jechuudha. وأكثر هؤلاء لا يكابرون في ضرر التدخين ولا يشكون في أثره وحرمته، بل تراهم يؤملون في تركه ويسعون للخلاص منه. فهؤلاء حق على إخوانهم أن يعينوهم ويأخذوا بأيديهم. كل نموان كان ربو يوتو تكو نادر تاتمالي الرهدون إساني سجاران تو وانغاري موان فقطو اتن وان فقطو رجل نما فيدمو نما ميتيو جتن نما ميتيا مرمين قد dhugaa jirtu lafa kaaya, dhugaa jirtu ni beeka, dhiisuma dadhabe miskiina. akkuma itti haada isii ofirraa ciree bilisoomuu dhabe
qaabamee marfamee hidhaa isii keessa jira jechuudha. Mormii kan godhu wani tun fayyaa namaatiif hamtuu moo gaarii hamtuudha jedha. Anaa akkana na goote siif. Ni mi'oo itti ni hadhoo itti waa takka waan mi'aan qabdu waan si fayyaddu hin qabdu qoonqoo miti nyaataa miti dhugaatii miti waa takka illee miti. Mormiin godhu jechuudha. Haraamummaa isii yoo waan kana rabbiin dhoowwe haraam godhe wanni fokkattuun hindi isin irratti haraami jedhe kanammoo shakkii ni qabda hin qabuma jedha. Haraam callaadhaa jedha. Numa dhiifna jedha guyyaa rabbiin jedhe tokko numa dhiifna. Qalbiin isa keessatti hamileen duutee jirti jechuudha. Fuulduratti numan dhiisa jedha. Mee du'aa manaa godhaa jedha. Miskiina. Nama akkanaa kana gargaaruun dammaysuun barsiisuun tartiiba karaa agarsiisuun akka waan kana dhiisu dirqama nama hundarratti tahee jechuudha. ولو توجهت بالسؤال إلى كل مدخن وقلت له لماذا تدخن لأجابوك إجابات مختلفة ميغا في غافت درقوت وان كان دمي كشيطان مرسي هركا قبل غنمس إبدو مافوف غلغلس إبدو مافوف كيش إسا إبدو قوتته باكو لايتر كرها كبريت قرنتي إسني قال kanuma afuufu kanuma shidu halkan guyyaa ganama galgal maaliif sijaaraa dhuyda jee gaafadhume deebii adda adda si kennu manni kun ijaabaan deebisaan isaanii wal dhabuudhaatu mala famin qaa'ilin addakhinu idhaa daaqa sadrii kay urawwiha an nafsii gariin akki jiru hubbuu cinqinna jabeessitee ijoollee wallollee jaartii wallollee dubbiin harka wal dhoyte akka mataan kun raaxana godhuuf سيارات أفوفاي حكم آرين اتقابسيسا ساتنا اتشديه في نركويا فمن قائل الدخن كي أتسلى في غربتي وبعدي عن أهلي غرينك يومو بيار رفقات تنجرا حقويا نبيانا كي أسمان سي اتشداي نيدا ما يكونس إلى قائل الدخن إذا سامرت زملائي ليكتمل فرحي وأنسي غرينك يومو كيسمان رفته keessummaa tanan boorsa keessummaan siyaaraa afuuf tokkoo dhufte anis mee isaaniin boorsa takkas kenna isinii galti keessummaa jajjabduun na bira dhufe isaan kana gartee mirqaansu keessummaa maal mirqaansite yaa miskiin keessummaa saniinuu lafa kaayaa jettee dhoowwite harkaa gartee buusuu qabda jechuudha إلى قائل أدخن لأتخلص من القلق والتوتر والغضب أعرافي لولافي هراري في يادا في خناجة اتقاب سيسا كجول لنو مجرى يا خبيرو إلى قائل الدخين مجاملة للرفاق إلى قائل الدخين لفرط إعجابي بفلان من الناس فهو يدخن وأنا أتابعه وأعمل على شاكلته نما أنجال تقوت سجاراتنا أفوفا أنس إسات فكات شوفين اسم غرتي بوهر شوفين جالل إساتيفين إسا جل ديموفين إسا فكات شوفين إسا أكي شوفين أنس سجاراتنا أفوفا كجو جراي ديبي الددات ديبي كلاتين ديسي ديبي فايدان كم ديبي هيكا تكاليون كم نيجي دوبا نمني مسكين ديكون مالف غرتي فايدا وان إسان كم نكان deebisa adda addaa itti kennee deebisa wal falleessitu uf miidhaa jira jechuun kun gabaabdumatti fayyaa isaa diigaa jira qabeenya isaa gubaa jira rabbii isaatii wal dhabaa jira haraam callaa sijaaraan haraam callaa haraam khilaafan qaba haraam shakkiin takkan qaba dhoowwaa badduu waan rabbiin haraam godhe ta'uun waan itti walii galame jechuudha waan itti walii galame jechuudha دوب بوليس إسلاما أمان تنأتي أخي الحبيب وبوليس جالتما ألست مقتنعا من حرمة التدخين واني أفوفت سجاران قرندين تن حرامته هو بتجرتا سيغلته غسي سنتي قلبي حرامنا نسيدا إيه وان شكين كم ومن أثره البالغ أكسميتو يو هو بتجرتا سيغلته دبين تن إيه سيغلته مرمين قبل ألا تفكر جادا في تركه إلى غير رجعة وبوليس وكتات دربي وانتنا أكا ويلي غنا اتندي بنت وفي الرئيس كران غبابا دامس وني ديم نفتا كتيتا سجارة لفكايا
باسا كيشا كيسني باسا دربا توبت أكرر ربي ديبيا وان فوكتو وان أجويتو وان بدو وان كاني نما غرغدا برت وغون مسي الراقام فتو دربي وفرا توبت سراي تناف ركو يسي كددا ميدا يسي مالك نما فتو شريعة مالك يتو بل إنان اتدمني لالا ترتين تيسنو جاتاتو وام فوكتا كان دربا إرى توبتا إرى قل الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته